Hayye kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu ashamaa harka biyya keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbiitiin haa baay'attan jecha ani keessan hoonesti toobeera sagantaa waltawaa haala yerootiin wal qabatu isinii qabadee dhiyaadhee jira. Sagantaan kiyyas waa'ee COVID-19 wal qabatee jira. Akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran addunyaanis yeroo ammaa kana galaana COVID-19 liqimsamtee jirti. Haa ta'u malee dhiyeenya kanatti namni uf dagachaa deemaa akka jirutti mul'ata. Garuu ammoo dhibeen kun amma saffisaan addunyaa irratti babal'atee addunyaa kolonii fi jala oolchee jira. Dhibeen kun ammoo Itoophiyaa keessatti maal fakkaata ka jedhuuf sagantaa xiqqoota qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Itoophiyaa keessatti dhibeen kun maal fakkaata ka jedhuuf Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif COVID-19 kaaseen bitootessa 13 bara 2020 keessatti achirraa kaasee hagarratti guyyaa 100 isaa lakkoofsisee jira. Guyyaa 100 isaa kana keessatti Itoophiyaan dhibee tattaaffii hagamta akka goote maal goote hagamta akka namoota irratti yaalii qorannoo kana gootee jirti. Namoota meeqatu dhibee kanaan qabamee jira, namoota meeqatu lubbuu sababa dhibee kana dhabee jira ka jedhu sagantaa kana keessa argattu. Haga dhumatti viidiyoo kana dhageeffadhaa. Sagantaa kee kana dhageeffadhaa. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Itoophiyaan yeroo ammaa haga ammaatitti guyyaa 100 kana keessatti baasii birrii miiliyoona 5.13 baaftee jirti. Baasii kana kan baafteef dhibee kana to'achuu fi qorichoota dawaalee ogeessota fayyaa leenjiftee bakkoota talaallee adda addaa istaatiishinii yookiin buufata itti talaalaman kana qopheessuudhaaf baasii birrii hangana jedhamtu baaftee jirti. Namoota 200,000 fi 19,566 irratti qorannoo gootee jirti. Namoota kanneen keessaa namni 6,663 immoo dhibee kanaan qabamee jira. Namoota kanneen keessaa immoo namni 5 haga ammatti sababa dhibee kanaatiif lubbuu fi dhabee jira. Haa ta'u malee baasii hangana baaftee namoota hangana irratti qorannoo gaggeessitu malee haga ammatti dhibbatti biyya isaan keessatti babal'ataa akkuma babal'atee deemutti jira. Ogeessota fayyaa hedduu irrattis miidhaa qaqqabsiisaa jira. Kanaaf Itoophiyaan haga ammatti to'annoo jala oolchuu hin dandeenye. Akka addunyaatti ammoo yoo deebine akka addunyaatti dhibeen kun maalirra jira ka jedhu walumaa galatti dhibeen COVID-19 haga ammaatitti nama miliyoona 9 fi 342 fi 375 dhibee kanaan qabamanii jiru. Namoonni 478 fi 918 sababa dhibee kanaa lubbuu fi dhabanii jiru. Kanneen keessaa namoonni miliyoona 5 fi 35 fi 362 ammoo sababa dhibee kanaatiin dhibee kanarraa guututti dandamatanii jiru. Kuni odeeffannoo qalbii namaatu odeeffannoo gammachuu yoo ta'u namoonni miliyoona 9 fi 342 fi 375 ammoo ammas dhibee kana wajjin jiraachuun yaaddoo biraa ba'uu bira ta'ee jira. Ameerikaa, Biraazil, Raashiyaa fi Hindiin addunyaa irraa namoota dhibee kana wajjin jiraatan wajjin sadarkaa tokko haga 3 qabatanii tokko haga 4 qabatanii jiru. Ameerikaa, Biraazil, Raashiyaa fi Hindiin wal dura duubaan sadarkaa qabatanii addunyaa keenya hoogganaa jiru COVID-19dhaan. Ammallee uummanni keenya biyyoota garaagaraa keessa jirtan of eeggannoo keessan cimsaa of hin dagatinaa. Dhibeen kun ammallee dhibee balaafamaadha. Hanga ammatti wanta akka addunyaa irratti qannataan jiru addunyaa irratti hir'ataan jiru waan ta'eef of eeggannoo akka gootan kabajaan dhaamsa keessanii dabarsaa. Odeeffannoo waltaa waan ta'eef sheer waliif godhaa waliif daddabarsaa. Subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Odeeffannoo waltaa yeroo yeroodhaan qabannee akka isin dhuftutti nu jajjabeessaa milee nu taasisan jenna. Galatooma ulfaadhaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Nageenyi bakkuma isin Hayye kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu ashamaa harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbiitiin haa baay'attan jecha ani obboleessa keessan hoonesti toobeera. Sagantaa waltawaa haala yerootiin wal qabatu isinii qabadee dhiyaadhee jira. Sagantaan kiyyas waa'ee COVID